harka foonee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuubtaatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kootan jira galata waaqayyo akkasumas baga nagaa fayyaa taatanii waan nagaa fayyaa ta'uu keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi haraarri waaqayyo isiniif yaa baay'atu jecha akkasumas viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnee jirra. Viidiyoon saamuunii hojjedhe san keessatti akkan biyya koo galuuf wanta akkasii yaadee ture siniif hojjedheen ture. Xiqqoo ishee yeroo sanatti wanna xiqqoo isheetti tunaaf hin tasaakkaanii ture jedha. Galata waaqayyo amma inni sunillee naa tasaakka'ee inni sunillee naaf sirraa'ee jira. Biyaansi akkuma sinin jedhe xiqqoo guyyaa dheeraa natti fudhata malee galuu kiyya hin hafu sinin jedheen ture mintire isa san irratti dammoo guyyaa dheeraa fudhate sanillee galata isaa hundumti isaatiyyuu naaf sirraa'ee jira. Guyyaa dheerallee fudhatu hundumti isaatiyyuu naaf sirraa'ee jira. Waaqayyo yoo jedhe guyyaa muraasaan booda biyya kiyya nan galaa sinin jedha isinillee immoo waaqayyo nagaa siyaa galchuu jiraatu waaqayyo naaf kadhadhaa sinin jedha. Maaliif yeroo baay'ee ijoo obboleewwan keenya biyya hambaa keessatti mudannoon garaagaraa nurra ga'ee mudannoo san irratti dammoo qabxi biyya keenyatti deebineetu galuu nutti ulfaatu ni jira jechuudha. Garuu immoo namarraa waa dhabuu malee waaqayyoorraa waa hin dhabani. Gaafa waaqayyotti abdii ofii waaqayyo tokkichatti kennatanii waaqayyo akka fedha keetii gaafa jedhaniin akka fedha isaa osoo akka fedha keenyaa osoo hin ta'in akka fedha waaqayyo nuuf ta'a jechuudha. Sababa saniifiyyuu akka fedha waaqayyootitti waaqayyo yoo jedhe gizeen muraasan booda waaqayyo yoo na gargaare biyya koo nan galaa. Gargaarsuma waaqayyootiin wanni hundumtuuyyuu nu bira baay'ee tokko qorra dhugaa qallalii kanan qorru jechuudha. Iddoo nu jirru kanatti maal godhure baraaf furguggee jedhanii dabarfatu jedhanii qorras danda'aniituma. Sababa saniifiyyuu waaqayyo yoo jedhe biyya muraasan booda biyya kiyyatti nan galaa. Waaqayyo bakka nagaa dagalchuu isinis kana naagechanii na yaadadhaa isiniin jechuu jaaladha. Inni biraatis dammoo namni akkatti bahee beeka malee akkatti galuu hin beeku jechuudha. Waan namarra ga'us waan ta'anis hin beekani sila ta'eefu jechuudha. Hundi nama sila ta'aniifiyyuu nama ta'anii namarratti faraduun immoo baay'ee ulfaataadha jechuudha. Silazaa waaqayyo guyyaa biyya keessanitti galaa nuun jedhe hin galaa hundumti keenyayyuu abdiidhaan waaqayyo keenya eegganna. Waaqayyo keenya immoo abdii nu guchisiisuuf inni nu haa eegu isiniin jechuu jaaladha. Inni biraa immoo wanti isiniin jechuu barbaade viidiyoo kana maaliif haasoftan an jechuun keessaniin hafu obboleewwan keenya baay'een anarraa nu qabee yeroo baay'ee abdii kunna jechuudha. Biyya hambaa keessa teenye humna ol abdii kunna jechuudha. Rakkinoonni garaagaraa yeroo nutti dhufan abdii kunna baay'isnee jechuudha. Tokkoffaan anumarraa nu kaase anuyyuu baqa yeroo baay'ee abdiin kuta jechuudha gizee hundaa. Garuu immoo gaafa abdii kunnurra gaafa yaa waaqayyo na wajjin jirtaa muti jennee waaqayyo keenyatti harka of dabarsinee of kennine dhugaa rabbii siniin jedha. Wanni hundumtuuyyuu wanni yaannes hundumti isaatiiyyuu nuuf milkaa'a jechuudha. Milkeessan dammoo waaqayyo tokkicha jechuudha. Waaqayyo hunduma keenyayyuu nu haa milkeessu. Sababa saniifiyyuu abdii kutinaa waan tokko gochuudhaaf gaafa yaaddanillee wanti sun tasaaka'uu baate abdii hin kutinaa jechuudha. Fakkeenyaaf mudannoo wayitillee gaafa isinirra ga'e baay'ee ijoollee shamarranii wantoota baay'eedhaan mudannoo nurra ga'a jechuudha. Mudannoo takka bichaayyuu mudannoo 2 3 4 5 osoo lakkoofne hiffinu jechuudha. Akka dabbasaa mataa keenyatti jechuudha. Garuu mudannoo nurra ga'u kana hunda keessayyuu kan nu baasu eenyudha? Waaqayyo tokkicha bichaadha. Waaqayyo hunda keenyayyuu mudannoo kana keessaayis nu haa baasu. Immoo nus nu haa eegu. Biyya keenyallee biyya nagaa, biyya gammachuu, biyya jaalalaa nuuf haa godhu. Kan biyya keenya nuuf eegus kan nu eegus waaqayyo tokkicha. Waaqayyo immoo hunduma keenyayyuu nu haa eegu isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo
wanti biraa wanti isiniin jechuu barbaade obboleewwan keessan fakkeenyaa fi karoota garaagaraatiin cinqamanii yaada garaagaraatiin akkasuma biyya ambaa keessatti rakkinoonni garaagaraa irra gahaa jiran lubbuu isaanii dhabaa jiran baay'eetu jira jechuudha dhugaa. Maaliif eenyuyyuu namumti kamiyyuu maa hin taane lubbuun isaa isa mararti. Harka isaatiin lubbuu ofii of keessaa hin baasu. Garuu immoo karaa hin beekneenis karaa beekaniinis ta'anii rakkinni garaagaraa irra gahaa jira jechuudha. Sababa saniif obboleewwan keenya kanaaf hundi keessanuu fakkeenyaaf obboleewwan keenya yuutuubii qabdan viidiyoo hojjetan keessatti gorsa obboleewwan keenyaaf ta'u gorsa nama gaafa obboleettiin keessan gaafa rakkatte obboleettiin keessan gaafa cannaqamte ishiidhafiif barumsa ta'u hojjedhaa jechuudha. Gaafa isa hojjettan san namni kunis ni milkaa'a jechuudha. Namni kunillee kufee bakka kufe sani ni ka'a jechuudha. Nama tokko itti himta malee ittiin hiituu mutire garuu immoo akkuma itti himta malee ittiin hiituu sanitti nama tokko gaafa gorsa guyyaa tokko guyyaa lama gorsa dhagee cinqii keessa yoo jiraate dhugaa isinitti hima gorsi namaa jechuudha fiixa isa baasa jechuudha. Fiixa isa baasa jechuudha. Sababa saniifiyyuu wanti isiniin jechuu barbaadu kanuma. Wanna biraa homaa isiniin hin jedhu jechuudhaani kanuma wanti isiniin jechuu barbaadu. Haga viidiyoo biraatiniin walitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Warri laayikii, sheerii, koomentii gochaa jirtan dhugumaan dhugaatti naaf galatooma, eebbifamaa. Waaqayyo isinaa eebbisu isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jira. Nagaarra naa oola, nagaarra naa turaa isiniin jira.